Sharafoota maallaqaa ilaalchisee juunii 15 baatii 6,2025 yuuroo paawundi sterlingii Swiss firankii Ameerikaa doolaar Kanaadaa doolaar Kuweet diinaar Bahrein diinaar Chaayinaa hiwaan Dubaay diraam Oman riyaal Kaatar riyaal Saawudii riyaal Joordaan diinaar Turkii liiree Ijipshaan paawundii Indiyaan ruubii Israa'el shiqil Yemen riyaal akkasumallee biyyoota hedduu isinii qabadheen ufeetiin jira jechuudha. Guyyaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya kan taatanii nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumas immoo obboleewwan kiyya amantaa biraa taatanii bakka adda addaarra na hordofaa jirtanii nagaan bakka jirtan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Kanatti aansuun namoonni mana koof haaraa taatanii laayik, sheer, sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Obboleewwan keessaniif sheer godhaa isiniin jedha. Viidiyoo dursa otoo dhaggeeffachuu eegaltaniini laayikii godhaa jechuudha. Akkasuma egaa waa'ee sharafaa irratti kanan har'a isiniif qabadhee dhufe sharafa hawaalaa yookiin immoo bilaak maarketii akkasumas immoo gabaa gurraacha kan jennudha jechuudha. Maaliif guyyaan har'a sanbataa infoormeeshinii karaa baankiitiin isinii fidee hin dhufne kanan isinii fidee dhufe karaa gabaa gurraachaa Itiyoo bilaak maarketiiti jechuudha. Viidiyoo koo hanga dhumaa daawwachuu hin dagatiina. Tokkoffaa irraan isinii ka'a jechuudha. Tokkoffaa irratti Ameerikaa doolaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin immoo karaa gabaa gurraachaatiin 158.18 oolee jira jechuudha. Akkasumallee yuuroo tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 182.12 oolee jira. Inni aanu Swiss frankiin tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 194.76 oolee jira. Inni aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 214.45 oolee jira. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyan doolaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com os karaa gabaa gurraachaa 102.47 oolee jira jechuudha. Akkasuma Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 116.23 oolee jira. Inni aanu Sweden kiroon tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 16.66 oolee jira. Inni aanu mootii birrii kan ta'e Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiobilackmarket.com 516.81 oolee jira. Akkasuma Bahrein diinaariidha. Bahrein diinaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 418.80 oolee jira. Inni aanu Chaayinaa hewaanidha. Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiobilackmarket.com 22.2 oolee jira. Akkasuma Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiobilackmarket.com 43.2 oolee jira jechuudha. Inni aanu Oman riyaalidha. Oman riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiobilackmarket.com 411.30 oolee jira. Inni aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiobilackmarket.com 42.18 oolee jira. Akkasuma Saawudii Arabiyaa riyaalidha. Saawudii Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiobilackmarket.com 42.13 oolee jira. Egaa warri Saawudii Arabiyaa yeroo hundumaa ibsa barbaadu jechuudha.
yoo isinii ibsan malee akkasumatti yoonani 42.13 jedhee bira darbe aqxanii daldala 42.13 jira akkasittiin akkas je'amaa jira akka Itiyoo Black Marketiin jirutti akkasittiin nuun ergitu jechuun ni dandeessu garuu warri daldalaa immoo akkaataa isaan isinitti himan waan biraadha jechuudha isaan kaalkuleetii faashinii kan saaniitiin kaalkuleeta faashinii kan saaniitiin malee akka gabaan jiru kanatti ifa godhanii yookiin 30 yookiin 40 siin erga yookiin 41 siin erga yookiin immoo 39 siin erga 38 siin erga jedhanii sitti himan kallattii jechuudha dalgaa maal siin jedhu namni birriin kee agam qaba birriin kee xiqqoo moo baay'eedha jedhanii si gaafatu haga birrii keetii akka birrii keetii siin jedhu ati birrii xiqqoo yoo himatte guyyaa har'aa jechuudha 25f adiidhaan jira yeroon siniin jedhu tokko isheetu 25f adii otoo hin taane maallaqa qabdan 1,000 baay'iftanii deebistanii 25f hirtu jechuudha akkasuma immoo namoonni maallaqa guddaa qabdan immoo 25 jira jechuudha namni tokko 25f adii moo 25tu caalaa jechuullee ni maltu jechuudha yeroo siniin jedhanii isa hinniiramaafi jechuudha amma 25f adii firuu moo 25f hiruusii wayya waan qabdu tokko kanaafu 25 jira jechuudha warra 25 nama akkas jee gaafatetu jira gizee tokko 28 gaafa joo maanni inni kaan koo 30 faa ergaa jira jettee gaafatte garuu 28 gaariidha jechuudha inni ruufi isaa malee 28 haala sadarkaa isaa miti isa hiramuu fi isitti himuu jechuudha kanaafuu namni birrii baay'ee qabdan guyyaa har'aa oolmaan birrii baay'ee 25 kana jechuun immoo riyaalli tokkoon shii kan Itoophiyaatti yeroo jijjiiramu 40 jechuudha warri birrii xiqqoo immoo yeroo Itoophiyaatti jijjiiramu 39f adii jechuudha garaagarummaa adii tokko qaba birrii baay'ee fi birrii xiqqoonii mashwaara yookiin immoo taaskii immoo kan kaffaltani warri xiqqoos warri guddaas gidxuma 50 kaffaltu jechuudha Innitti aanummoo Joordaan Diinaariidha. Joordaan Diinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 223.9 oolee jira. Akkasuma Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 4.1 oolee jira. Akkasuma Egyptian poundiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethioblagmarket.com 3.18 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Indian rupiidha. Indian rupiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethioblagmarket.com tokko 83 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqili'a. Israa'el shiqil tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 43.87 oolee jira. Ijaalolli jiruuf natti fakkaata. Israa'el shiqil gara 45 ture dura amma 43 fi 87 deebi'ee jira jechuudha. Hojiin kun hojii walla lolaatti ta'ee natti fakkaata gadi qannasee jira. Maalumaafuu warri Israa'el keessa jirtanii Waaqayyo sinaa eegu isiniin jira. Baay'inaan waan achi jiran natti fakkaatu ijoolleen keenya. Inni itti aanu immoo Yemen Riyaaliidha. Yemen Riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 0.64 oolee jira jechuudha. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa viidiyoo ani qabadhee isiniif dhufe kana fakkaataa. Viidiyoo koo hanga dhumaa daawwachuu hin dagatiina, laayik gochuu hin dagatiina. Turtii biraa akkasumas viidiyoo biraatiin sagantaa biraa walitti deebinutti nagaannaa turaa isiniin jedha. Lafa nagaa.